Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroon keessanii jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Ajajaan poolisii godina Shawaa Bahaa kan dhugaa jaalbattee dabsaa turee fi haqa jaalbattee dhoksaa ture mana hidhaatitti galuun beekamee jira. Oduun itti aanu dhukkubni busaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti miidhaa hamaa gaggeessaa jiraachuu fi akkasumas haalaan dabalaa jiraachuu fi babal'ataa jiraachuun ibsamee jira. Ka akka babal'atu taasise immoo walitti bu'iinsi loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garatti gaggeeffamaa jiru isa kanaaf danqaa akka ta'e beekamee jira yookaan himamee jira. Kanarraa ka'uudhaan dawaan uummataaf akka dhaqqabaa hin jirrellee odeeffannoon bahee ibsee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti haleellaa raawwatuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argataa jira jedhee jira. Haleellaa tibba kana yookaan guyyaa kaleessaa loltoota mootummaa irratti raawwateen ajajoota loltoota mootummaa hedduu akka addunyaa kanarraa godaansise ibsee jira. Oduu oolmaa Oromiyaa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Oduu kanneenii fi guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Qunnaa safaraniin safaramuun hin hafu jedha Oromoon yoo mammaaku. Ajajaan poolisii godina Shawaa Bahaa kan dhugaa jaalbattee urgeessaa awwaalaa ture hidhamee jira. Dhugaa fi haqni nama qabuun hin hafu. Ajajaan poolisii kun namoota dhugaa jaalbattee awwaalaa turan keessaa tokko. Nama ragaa dhugaa jaalbattee kararraa qabaa ture maqsaa turerraa nama tokko. Har'a dabareen isa ga'e lubbulleen yoo du'uu baate mana hidhaa galee jira. Mana hidhaa kan gale meeshaa waraanaa woboodhaaf dhiyeessita jechuudhaan akka ta'e dhagahamee jira. Kan qabames yeroo inni meeshaa waraanaa jedhame kana namootaaf kennaa turetti harkaa fi harkatti akka ta'e himamee jira. Gara biraatiin immoo meeshaalee uummatarraa sababa adda addaa itti uumuudhaan irraa hiikkatanii osoo gurgurataa jiru kan qabame oduun jettus kallattii biraatiin bayaa jirti. Dabareen isa ga'ee har'a innis shirrii inni namarratti raawwataa ture isarratti dhaqqabuudhaan mana hidhaa isa galchee jira. Oduun keenya kan itti aanu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti dhukkubni bookee busaa hammaataa deemuun ibsamee jira. Naannoo Oromiyaa sababa loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun tajaajilli gargaarsa fayyaa garmalee jeeqamuu fi hawaasni tajaajila fayyaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e miidhaa guddaaf saaxilamuun beekamee jira. Keessattuu naannoo Oromiyaatti dhukkubni bookee busaa gaaga'ama guddaa geessaa jiraachuun beekamee jira. Sadarkaa biyyoolessaatti bara darbe baatii amajjii irraa hanga onkololeessaa gidduutti namoota dhukkuba bookee busaa qabaman gara miliyoona 7.3 fi kanneen du'an immoo 1,157 akka ta'an dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n galmeessee jira. Bara 2023 lakkoofsi namoota dhukkuba bookee busaatiin du'an keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti dachaadhaan dabalu maddi oduu AFP gabaasee jira. AFP'n itti dabaluun akka ragaatti kan dhiyeesse lixa Oromiyaa ganda lalistuu Loophii jedhamutti kan jiraatan obbo Lammaa Tafarraa dubbisuudhaan dhukkuba busaa kanaan ijoolleen isaanii 4 akka jalaa du'an himanii jiru jedhee jira. Dhukkubni busaa kun keessattuu lixa Oromiyaatti miidhaa guddaa akka geesse beekamee jira. Daayirektarri hospitaala waliigala Najjoo Laggasaa Bulchaa AFP'tti akka ibsanitti waggoota 3 darban keessatti dhukkubichi dabalaa deemuudhaan bara 2023 hanga 2024 dhukkubsattoota 26,000 hospitaalicha keessatti yaalaman keessaa parsantiin 70 kan ta'an dhukkubichaan kan qabaman jedhee jira. Lakkoofsi dhukkubsattoota kanaan dura dhibbeentaa 20 akka hin caalle himee jira. Walumaa galatti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yeroo ammaa kana
rakkoo buufata fayyaatiin wal qabatee hanqina dawaa itti dabalee rakkoon fayyaa gaaga'umsa guddaa akka dhaqqabsiisaa jiru himamee jira. Kanaaf rakkoo kanaaf xiyyeeffannaan kennamee qaamni dhimmi ilaalu hundi tumsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan lubbuu uummataa yookaan hawaasaa baraaruun barbaachisaa waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu hundi tumsa barbaachisaa ta'e akka taasisu jedhamee jira. Odeeffannoo oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argadhee jedhee jira. Tibba kana haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen ajajoota waraana mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun rifaatuu fi sodaa guddaa mootummatti akka uumes ibsee jira. Guutuu odeeffannoo kana akka itti aanu kanatti qabadhee dhiyaadhee jira isin biraan ga'a. Oduu injifannoo kibba baha Oromiyaa irraa nu geetteen kibba baha Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo boonsaa argadhee jedhee jira. Bitootessa 3/2025 Arsii bahaa aanaa shanan koolutti aanaa shanan kooluu ganda laaftoo rifeensoo iddoo addaa dalaalee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 9 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 7 madoodhaan adabee injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Woboon zoonii baha Oromiyaallee zoonii bahatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen milkaa'u beeksisee jira. Lixa Harargee akkasumas Arsii bahaa gidduutti iddoo addaa Ribuu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwateen loltoota mootummaa 3 addunyaa kanarraa godaansisee 4 immoo madoodhaan adabuun injifannoo boonsaa irratti argatu beeksisee jira. Gara oduu injifannoo giddugala Oromiyaa yookaan zoonii giddugala Oromiyaa irraa nu geettetti yeroo darbinu giddugala Oromiyaa Salaaleen Yaayyaa Gullalleetti Woboon waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo gabbataa argate isiniin geennee turre guyyaa kaleessaa. Guutuu odeeffannoo kana qabannee akka dhufnus waadaa seennee turre haaluma saniin guutuu odeeffannoo nu ga'e qabannee dhufnee jirra akka itti aanu kanatti isiniin geenne. Haleellaan waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Yaayyaa Gullalleetti loltoota mootummaa irratti raawwate kan mootummaa akka rifachiisee fi akkasumas aarii jala galche jedhamee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwatameen loltoota mootummaa ajajoota loltoota mootummaa hedduu lubbuun isaanii galaafatamuun dhagahamee jira. Ajajoonni hedduun ajjeefamuun mootummaa akka rifaasisuu fi aarsuun beekamee jira. Bitootessa 3/2025 Salaaleen aanaa Yaayyaa Gullalleetti iddoo addaa qarree tokkee fi qarree hurrii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiisee fi meeshaalee waraanaa hedduus akka irraa hiikkate odeeffannoon amma nu ga'e ibsee jira. Iddoowwan kanaa olitti tuqaman kanatti birgeediin Odaa Kaarratii fi birgeediin Simbirtuu Barii Qindoominaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataniin loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansanii jiru. Hattee hidhuudhaan haleellaa bakkoota garaagaraa kanatti raawwatanii loltoota mootummaa 31 addunyaa kanarraa yoo godaansisan 35 madoodhaan adabanii injifannoo boonsaa irratti argatanii jiru. Loltoota mootummaa addunyaa kanarraa godaanan 31 keessaa 6 ajajoota waraana mootummaatti jedhamee jira. Akkasumas loltoonni mootummaa 6 harkaan qabamanii jiru. Meeshaalee hedduus irraa hiikkatee jira. Meeshaaleen hiikkate AKM 30 ol isnaappara 2 fi kan biroollee hedduudha jedhamee jira. Gara biraanitti immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture qopheessaa jiraachuu beeksisee jira. Humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanatii fi leenjii siyaasaa ga'umsaan barsiisaa ture Oromiyaa bakkoota garaagaraatti qopheessee bobbaasuudhaaf akka jiru beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee faallaa kanaa immoo loltoonni mootummaa wal haleeluu itti fufanii jiru. Dhiyaa Oromiyaa aanaa Baabboo Gambeelitti haleellaa walirratti raawwataniin miidhaa guddaa walirratti dhaqqabsiisanii jiru. Haleellaa walirratti raawwataniin loltoonni hedduun addunyaa kanarraa kan godaansifaman yoo ta'u loltoonni hedduun immoo madaa'uudhaan miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.
jedha.